Oduu Iraanii fi Israa'elitti yoo ceedum Ameerikaan torban lamatti hirmaannaa waraana Israa'elii fi Iraan murteessuuf beellama yoo qabattum UK fi gamtaan Awurooppaa Iraan waliin dubbachuuf jedhame. Ministeeronni haajaa alaa UK, Faransaay fi Jarmanii haala waraana Israa'elii fi Iraan itti xumuran irratti gitee isaanii kan Iraan waliin har'a Jeneevatti mari'achuuf akka jiran gabaafameetii jira. Ministeerri dhimma alaa UK David Lamim Jeneevatti imaluun michoota isaanii Faransaay fi Jarman waliin ta'uun ministeera haajaa alaa Iraan Abbas Araachim waliin mari'achuuf hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Kajaa Kalaases maricha irratti ni hirmaatu jedhameetii jira. Marichi Iraan yaada warra lixaa akka fudhattu gochuu irratti kan xiyyeeffatudha. Ministeerri haajaa alaa Faransaay Joe Noel Barrot Iraan sagantaa nikulaaraa fi misaayila pilaastikii ishee irraa haala waaraa ta'een akka boodatti jettu irratti xiyyeeffannaa jedhan. Laamiin X gubbatti yaada barreessaniin baha giddu galaatti ta'ii yaaddessaa fi adeemee fi waraana naannichatti hammaatee eenyunuu hin fayyadne dhaabuuf yeroon isaa ammaa jedhan. Ejjennoon warra lixaa Iraan waraana nikulaaraa qabaachuu hin qabdu kan jedhudha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo waraana kanatti kallattiin hirmaachuuf dhiisuun torban lama keessatti akka murteessan White House beeksiseetii jira. Wiirtuun nikulaaraa kibba magaalaa Teheraan bakka Furdoo jedhamutti gaara jalatti awwaalamee bombii Ameerikaa qofaan dhohuu akka danda'utu dubbatama. Doonaald Tiraamp wiirtuu nikulaaraa Furdoo barbadeessuun barbaachisaa ta'uu irra deddeebiin dubbachuu isaanii CBS kan gabaase yoo ta'u, Ameerikaa wiirtuu nikulaaraa kanarratti haleellaa raawwannaan baha giddu galeessaa keessatti waraanni hammaachuu mala jedhamuun sodaatamaati jira. Wiirtuu nikulaaraa Iraan kan gaara jalatti awwaalamee fi Israa'el hanga ammaatti bira gahuu dadhabde bombii Ameerikaa Baangar Baastar jedhamu qofaan dhohuu akka danda'u gabaafamaati jira. Yaaddoo Israa'elii fi biyyoota lixaa kan taate biyyi yuuraaniyeemiin badhaatee fi Ayatollah Ali Khameneiin hoogganamtu Ameerikaas ta'e biyyi kamuu waraana kana irraa Israa'el cinaa dhaabbatanii qooda fudhannaan dallansoo olaanaaf deebii kenninaaf jette. Ameerikaa yoo waraanatti seentee Iraan mala harkaa qabdu hundaa fayyadamti jedhan itti aanaan ministeera dhimma alaa Iraan. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Iraan Sa'iid Kaatibzaadeh Iraan dippiloomaasii akka barbaaddu irra deddeebiin himaniiru. Ta'us biyyi isaanii bombiidhaan barbadoofnaan garuu namni maritti dhaqu hin jiru jedhan. Weeraramuun kun kan dhaabbatu filannoon inni jalqabaa dippiloomaasiin ta'eeraniitii jiru. Kuni waraana Ameerikaa miti kan jedhan qondaalee Iraan kun Tiraamp waraana kana keessa seenuu yoo barbaade pirezidaantii waraana kan isaa hin taanetti seenuun yaadatamaa jedhan. Ministeerri muummee UK Sir Keir Starmer Tiraamp Iraan irratti tarkaanfii waraanaa akka hin fudhanne dhaamaniitii jiru. Starmer qaamoleen hundi mala dippiloomaasii akka filatan dhaamaniitii jiru. Kanaan dura Ameerikaa waliin marii marsaa baay'ee taasifneerra dhimma kana hiikuuf anaaf ammallee karaan dippiloomaasiidha jedhan. Ministeerri haajaa alaa biyyattii David Lamim yaada waraana qabbaneessuu qabatanii Ameerikatti gita isaanii Marco Rubio waliin wal arguuf jiru. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin gama isaaniitiin dhimma hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei ajjeefamuu malu jedhu irratti dubbachuun hin barbaachisu jedhan. Lammiileen biyyattii hooggansa Teheraan duuba hiriiruu qabus jechuun dubbataniitii jiru. Iraan rakkoo keessoo walxaxaa keessa jiraatteeyyuu uummanni hooggansa siyaasaa biyyattii jabeeffatee jira jedhan. Qaamni waraana kana keessatti hirmaachaa jiru waraana akka dhaabuu fi mirga Iraan nikulaaraa waan nagaa qabuuf itti fayyadamuuf qabdu akka kabajamuu qabu dubbataniitii jiru. Israa'elis nageenya ishee mirkanaa'uu qaba jedhaniitii jiru. Raayyaan ittisaa Israa'el xiyyaarota waraanaa Israa'el 60 ol ta'aniin iddoowwan Teheraan keessatti argaman irratti xiyyeeffachuun haleellaa hedduu raawwachuu himeetii jira. Akkasumas Iraanis Israa'el irratti haleellaa raawwachuu ishee waraanni Israa'el ibsuun kibba biyyattii keessatti haleellaawwan raawwatamuun gabaafameetii jira.